dirqama keenya jechuudha. Faannoon nu qalaa era sirriidha. Giddaa kiramuttis akkasuma ture. Waggaa lamaan darbe dura. Keenya jedhanii jechuudha. Waggaa tokkoof wayi dura asittis akkasuma ture jechuudha Shawaabaa keessatti. Kan deebise immoo jaallattanis jibbitanis isinitti tolus isinitti tolu abaatus numa tofirraa deebise Oromii dhufee nurraa deebise tokko hin jiru. Isa eessaan dhufeyyuu eessaan isaa dhufu eessaan kallattii fedhee naa dhufu kallattii kamiinu tokko dha'uu dhabuun garuu tokko ta'uu dhabuun garuu haarsaan taane nu kaffalchiise ammallee tokko ta'uu dhabuun keenya garuu haarsaan taane nu kaffalchiisaa jiras nu kaffalchiisus deemas ammallee. Wanti hunduu seera qaba seera mataa isaa danda'e. Isin eessa jirtu jedha namni baay'een. Isin eessa jirtu? Jira na 2013 gaafa gumuziin asii Wallagga baatti kaatu. Karaa ukkeetiin guttiin irraan hin beektan warroonni beektan gara isiin gadi jechuudha. Orma biraa miti dhaka dhaqee achi deebise gumuziin 2010 akkas 11 akkas. Durarraa kaasee jechuudha bara abbaa duulaa gammadaa biyya kana bulchaa turerraa kaaseetti. Nama biraa miti numatu deebise jaallattanis jibbitanis haaxinnaatu isaa guddatus. Diina daangaa keenya darbee dhufuu fi diina daangaa keenya keessa seenee uummata keenya darar numatu dorgaa ture. Yeroo abbaa duulaarraa kaasee gumuzii jechuudha. Sumaaleenis akkasi. Gaafa abdii illeessan mataa argee gaafadha. Warroonni naannoo sanaa beekuu dandeessan karaa cinaaksan daangaa Somaalee gaafsanis numatu deemee deebise. Aarsaan barbaachisutti kaffalame. Ormi dhufee nu deebise hin jiru. Namni dhufee nu deebise takka hin jiru gaafa Somaalee sanis. Isan moodii isaas deebi'a. Waggaa lama dura asumatti Wallagga bahaatti giddaa kiiramu karaa giddaa ayyaanaa. Faannummaan amma jettan kun gaafa achiin seenes aarsaan kaffalamee kan deebise ammas numa. Namni biraa tokko hin jiru. Isin maal eegaa jirtan warra jettaniif ani isinii maara. Maal hojjettis warra jettanii. Warra Guduruu Wallaggaattis akkasi. Waan biraa keessa galee naasa'u rakkoon qabu. Gaafa tachii sana deebisuuf dhattu warra gidduu goree akka hidhattee sana hin deebifneef si dhorgu. Akka hidhattee sana diina kana biyyarraa wayin uummata keenyarraa hin deebifneef asabaatu jiratti dhukaasuu dhiisee sittachi as dhukaasu ofitti dhukaasu jechuudha. Ofitti dhukaasuun garaagarummaan qaba. San gidduu gallee naasuun waan qabatamaan keessa jireenna jechuudha. Jaallattanis jibbitanis isinitti tolus toluu baatus. Gadda as kunoo fattis qorkee alaabaa lumutti isaanii gaafa jira dhaabbatan faannoon dhufee achiin as seenee ammas Ormi biraa namni tokko namni dhaqee deebise hin jiru. Innumatu ofirraa deebise gaafsanis. Eessa jirtu isinii warra jettuuf ammallee kanan kana keessa deeme isinii haasa'uuf. Garuu uummanni uummata keenya bilisoomsina jedhee laga keessa yaa'u kun jaallattanis jibbitanis wanni jarri rasaasa tokko dhukaasan hin jiru achitti. Abbaa feete gaafadhu liqimsi yoo sii liqimfamu baate dhaqii ilaali immoo. Gaafa giddaa kiramutti ijoolleen keenya komaandoon Oromiyaa wayin immoo humna addaa Oromiyaa garas deemee faannoo kana achi deebisuuf deemu. Kan gidduu goree ijoollee keenya rukutaa tures kanniinuma jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha ree? Abbaa galuuf hin gale. Sababni isaa maaliif ta'e? Maaliif? Ati dhattee ka ofirraa dhowwitu diina bira. Ka
keessaan sitti garagalee rukutu isuma keessa. Kun maa dhowwama jechuudha moo deeggarsa saniiti moo maal akka ta'e hin beekamu jechuudha. Har'allee ammas akkasuma jechuudha. Isuma salaalee kanaafu. Namni dhaqee rasaasa tokko achitti xuush godhee jiru amma ammaatti. Warroomti biyya kana bilisa baafne deesiif achi deemu jechuudha. Keenya ofii keenya olii keenya uummata keenya boochisuu irraa kan hafe warra san namni dhaqeetti bu'e hin jiru. Jaallattanii jibbitanis namoonni nama achi qabdan gaafachuu dandeessan. Qabatamaa waan keessa jirru waan itti jirruuf hin beekna waan ta'eef waan na jiru hundasaa. Kana hundammoo kan fedhe tokko ta'uu dhabuu kan keenya akkan duras ammas siniin jedhe. Amma saati qaatu haa guddatu raayyaatti isa biyyaa isaa ta'u. Oromiyaa poolisii federaalaa isaa ta'u abbaan fedhe eenyuyyuu. Diina kana dhorguu gaafa dhaqu hangiddoo goree ammas akkan dhaqne dhorgu. Akkuma dura siniin jedhisan. Utuma beeknuu ubaa waliinii jedhaa bar. Utuma beeknuu ubaa waliinii jedhan. Tole utuma beekanii ubaa wajjin. Bishaanta jiraam. Bishaantu afaan na jiraaf malee waan baay'een dubbadha itti qurxummiin jedha. Kanaafuu yaa jirana baay'een haasofnu baay'ee dubbachuu irra hojjechuuf filatamaadha. Tokko taanee uummata jazbaa kana tokko taanee faannoo mumaarra jettanii kan ofirraa qolanu tokko haa taanu. Tokko ta'uun nu fayyada tokkummaa qabaan. Tokkummaatu bu'aa nu qaba tokko haa taanu ammas arras borus. Asuma jala taa'ee bara afaan Oromootiin kingi faannoodha kun olaala. Yaahudaan kanaafuu ammas arras borus ittaanis faannoo moo farroo moo maal jettan uummata qoshaashaa kana akkuma dheengadda kiiramuudha achi deebifne sanitti ammas achi deebisuu danda'u qabnas hin deebifnas kun. Warra afaan baratee moo nu rakkisu baa dhabama rabbi sinaa godhu wallaa'e. Warra afaan barate akka namni keenya tokko hin taane akka sabni keenya tokko hin taane akka nuti tokkummaa hin qabaanne akka nuti jaalala hin qabaanne godhu as jala deeme aboo dhabama rabbi sinaa godhu wallaa'e. Dhabama ta'a. Wallahi dhabama rabbi sinaa godhu warroonni tokkummaa keenya jibbitan. Akka nuti waliin galle warra laga jiru achitti gad eegdanii warra as jirullee arrabsitanii faarsitanii waan barbaadan jettan. Warrootumti tokkummaa saba keenyaan jaallanne dhabama taa'aboo. Wallahi dhabama taa'aboo waan qabdan yoo jiraattanis. Afaan Oromoo beeku hundi Oromoo miti dhugaa keedha. Akkamitti Oromoo taate las. Kana waan ta'eefuu ammas arras borus ittaanis warroonni qabaattanis dhabdanis lagatti rasaasa gabbittan dhiisaa isin hin fayyadu. Rasaa isin lagatti gabbittan faannootti dhukaan jiru wallahi. Oromumatti dhukaa malee. Rasaasi isin lagatti gadi bittan ammas arras borus iftaanis dhukaasin turre faannoottis ta'u diinatti nam tokkottu keessumatti dhukaa malee alatti achi dhukaan jiru dhiisaa isin hin fayyadu. Wallahi bilaasha birri keessan hin balleessina. Warroonni mana madaamis ta'u mana maarree eessa araba bakka garagaraa keessa teessanii birrii keessan baaftanii dhangalaaftanii rasaasa bittan rasaasi isin bittan sun bu'aan qabu dhiisa.
Amma sabittan tokko taa'edha tokkummaa nu barbaada tokkummaa nu hawwa tokkummaa nu godha araara bu'aadha beeka antiniin keessan diina kana tuura kee rukutee bara tole diina rukuteetta ummatuma keenya boojisachas deebi'e ofumatti olumatti bittanii dhiisa hin fayyadu nun fayyadu nu dhiisa nun fayyadu tokkummaa bicha nu barbaada jibbi nu ga'eme wala baaruun nu ga'e nu haa gabu walitti dhukaasuullee nu haa gabu dhiisa bu'aan argaman jiru wallahi waggaa meeqammaa yoo malqiyaama tokkon taanu taanaan ammallee kasaaraa utuma akkanatti boonyuu qiyaamaan qabnutti tokkon taanu taanaan ammallee sagadee baay'atee nu keessa rakkoo sagaxoota warra sagadee kolkol jedhutu baay'ate kolkollee warra waa marge acabacabu asiif achi fiige acabcaabii warra ashqaabbaaju kanaaf tokko kan nu baasu tokko diina garaa gubaame tokkummaa ilaati warra tokkummaan jaallanne warra naggaadee gidduudhaa daldalatu fooloo fi laayikii abaaboo kana daldalata keessa deeme TikTok irratti yoo ba'u jechuudha sobee oduu oofee ajandaa godhate jaallattanis jibbitanis kana laa dhukaasu kan keessaa dhukaasu kan walitti dhukaasaa roolachuu obboluma lamaan utuu tokko ta'e diina kana kamitti ofirraa deebisuu danda'a waan jedhu yaada tilmaama kanaafu yaa Oromoo yaa warri biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis bakka feetan jiraadha bakka rabbi jireenyaan isin kaa'e warri jirtan hundi keessanuu qonnaan bulaa keenya bu'aa jiru haadha keenya abbaa keenya bu'aa jiru kana imimmaan sarraa ka dhiqu ka baraaru tokkummaa qofa tokko yoo taane wal dhageenya qofa kanaafu tokko haa taanu jedha walitti maa wal gorsa amma jirtanitti amma beektanitti amma dandeetti keessanii oduu dhiisaati wala baaruu dhiisaa wal jibbuu dhiisaati wal arrabsuu dhiisaati waaqatti amantan illeen kadhadha rabbi kadhadha kanarraa kanatti akkanatti itti fufnaan amma yoo malqiyaamaatti homaa waa insaan jiru akkasumatti jiraatamaa hafa jechuudha bu'aan dhufu tokko sin jiru ija kanaan kanaafu ammas arras borus ittaanis tokkummaan nu barbaachisa tokkummaa qabaan tokkummaatu nu fayyada tokkummaa qabaan tokkummaatu nu moosisa tokkummaa qabaan tokkummaatu nu deemsisa tokkummaa qabaan galatoome qaalii shugguti tokkummaatu nu oofa tokkummaa qabaan daandiin sirrii fi daandiin dhugaa fi daandiin tokko kan nu taasisu tokko ta'uu qofa wal dhaga'uu wal hubachuu wal gorsuu kan nu moosisu yoo akkas ta'e malee immoo nu arras boo'ichi nafu borus yoo akkana ta'e irraa kan hafe yoo tokko ta'an irraa kan hafe namoonni kun mootummaa arrabsa namoonni kun nama dhuunfaa arrabsa namoonni kun shaneedha jedhee shanee maalii jedha mee namumti tokko ta'a jedhu hin jiru bara namumti maaf tokko ta'uu dadhabne jedhu si bara galatooma teenkiu shugguti galatooma naaf jiraadha quba walitti qabuurra ofuma quba walitti qabuurra ormi quba nutti qabaan jiru nuti quba walitti qabaara
walitti qaburraa walaa gorsin. Quba walitti qaburraa tokko haa taanu. Wal abaaruurraa walaa gorsin. Wal jibbuurraa walaa jaallan. Kanarraa kan hafe ammas diinaaf karaan banamaa deema. Akka ammatti jiru kanatti haala amma keessa jiru kanaan rakkoo amma keessa jiru kanaan ammas diinaaf karaa banaa deemna. Jaallannus jibbinus. Warri biyyaan baa jirtan silaa dhugaa qabdan. Nyaattanii dhugdanii lafa nagaa keessa jirtanii biyyi isin keessa jirtan biyya nagaatti ta'uu danda'a. Irraa quban qabdan jechuudha. Miidiyumatti as baatanii hojjetanii achi deebi'uudha. Akka qocaa argitanii achi bahee mannee keessaa bahee dhagaa sanitti achi deebi'u akkuma san jechuudha. Miidiyaa kanatti achi as bahamee hojjamaa hin deebi'amu. Malee lakkii haasabaa tokko ta'a yaalammii tokko ta'a namni jedhu hin jiru jechuudha. Lakkii tokko haa taanu tokko ta'uu dhabuutu akkasuma godhaara namni jedhu hin jiru jechuudha. Eenyu abbaa fedhe yoo ta'eyyuu beekaas akkamii yoo ta'eyyuu. Ofumaa wayiin achi as bahee mootummaa kana arrabsaa oola. Ofumaa wayiin achi as baheeti waraanuma kana wayiin namuma militarii godhate kan arrabsaa oola. Kanuma bakka. Kun immoo bu'aan qabuuma. Bu'aan irraa argamus hin jiru bu'aas hin qabu yoomillee. Bu'aan nuti argannu tokko hin jiru jechuudha akkasitti. Miidiyuma irratti achi as bahanii wacanii nama arrabsanii wal tuffatanii wal qeeqeebuu irraa bu'umti argamu tokko hin jiru. Miidiyaan kun waraanni hamaa miidiyaa kan irratti kan inni gaggeeffamu kan nama burjaajessu jechuudha. Kan nama balleessu. Kan yaada nama akka namni tokko hin taane taasisu. Waraana lafarraa isa dhuka'u caalaa waraanni keessaan nama balleessu. Waraanni keessaan uummata kana adda adda diigu miidiyaa kana jechuudha. Maaliif warroota akka namni tokko hin taaneef warroota sammuun isaanii qulfii warroota akka wal dhageettiin hin jiraanne olola oofantu baay'ata jechuudha asirra. Kan nama burjaajessu jechuudha. Waan hin jirre jira jedhee waan jiru balleessee dhoksee awwaalee irra taa'ee waan hin jirre immoo gogaa kana fuudhee ol baasee gaara sanatti muka samaayii gubbaa kaa'eeti uummata burjaajessa jechuudha. Miidiyaa waraana miidiyaa kanaati jechuudha. Waraanni hamaan dhugaa jirullee hin dubbatu namni miidiyaa kanarra taa'u. Bu'aan najjisaa arge hin dubbatu. Kijiba malee olola malee afarsuu qofa oduu. Kana waan ta'eef warroonni miidiyaa kanarra taa'ee olola oofu kun adaraa keessan tokkummaa jecha jiru san jaalala tokko ta'uu waan jedhu san qofa nuu barbaada. Meet ilmaama wallahi hundumti keessanume namootumti miidiyaa barattanii jirtan kun mee hundi keessanu keessattuu namoonni biyya keessa jirtan waanuma naannoo keetii waanuma dhugaa jiru waan ati jekeetiin argaa jirtu kana gaafa miidiyaa irratti baate ilaaltu garagalchoo isaati jechuudha. Garagalee dubbatamu faallaa ta'e wanti hin jirre lafa kaa'ame. Kun immoo maaluma burjaaji'uma jechuudha. Nama burjaajessu akka namni dhama'u taasisu dhugaa namatti fakkeessu warra jaan argaa hin jirreef. Warra arge silaa argee ittuma kolfee dhiisa jechuudha. Hin jiru ka waan hin jirre silaa soba. Amma danda'ametti yoo dhugaa dubbata yoo dhugaa maxxansan nama nudhu nama ajjeesu rakkoon qabu. Amma danda'ametti tokkummaa walitti himnu tokkummaa walitti himnu. Jaalala waliif hawwinu tokko ta'uu waliif hawwinu adaraa keessan. Baalageedha harkaan rukutina. Warra cubbuun sodaanne harkaan rukutina. Warra akka sabni keenya lammiin keenya tokko hin taane
Sobee qindaa'ee ijaaramee olola oofu harka rukutinaa cabacabina achi jala deemtanii bu'aan qabu. Hubadhaa keessa isaa dhaabadhaati ilaala. Dhaabadhaati sammuu keessan hojjechiisaa ilaalame namoonni. Kanaafuu ammas warras borus iftaanis tokko haataanuun dhaamsa keenya. Tokko haataanuun dhaamsa kiyya. Tokkummaan kaleessatti gaddas hin faarfamaa ture faaruu bichaa ta'e. Qabatamaan lafa akeenyu isiniin jedha. Warroon as jala deemtanii barreeffama garaagaraa barreessitan wallahi horiin isinii bu'u. Kan nama dhuunfaa faarsuufaa jira. Nama garramtanii. Warroonni nama rabsuudhaas hin jettanii bakkaatanii dhuftan. Waama hojjettan dhabdanii silkii kee juufi lafa kaayii taa'e. Warroota akkasii kana jechuudha kan asiif achi deemee olola awwoofu kanneen warra tokko jibbee tokko abaaree tokko jaallatu warra ana malee Oromoon hin jiru jedhu sobee jechuudha. Warra soba afuufaa buufaa isaa buufa asiif achi deeme bu'aa buuse immoo hin qabu tokko nama adda oofuu fi adda nama facaasu malee. Dubbiituun hubatin warra dubbii laaqu taa'e warra dubbii borcu warra dubbii immoo qixaanii teessanii oduu waan takka addan baafatin oduu waan takka hin beekin. Kana waan ta'eef hundaafuu rabbi isin haa qajeelchume. Rabbumti nu haa qajeelchu walitti qabe. Rabbi tokko nu haa taasisu. Kana malee falli hin jiru rabbumaan kadhachuu qofa wanni guddaan. Malee keenya kun baay'ee ulfaataa rakkisaa fi jibbisiisaa dhagaa akkanatti teessee ilaalta. Keessa teessee gaafa ilaaltu. Ala teesseetu hin taane keessa teessee. Keessa kottaa laalaa simmee warra gama teessanii oduu ooftan warroonni irraa fagaattanii oduu olola ooftan keessa gadi bu'aa laala dhugaa jiru dubbadhaa dhugaa jiru walitti himaa. Kanaafuu dhaamsi kiyya inni ijoo fi inni guddaa fi inni dursaa tokkummaadha. Tokko rabbi nu haa taasisu tokko haa taanu isiniin jedha. Galatooma hundi keessan warroon teessanii dhaggeeffachaa turtan sinitti toluu baatus dhugaa ta'us dhugummaadhaan immoo warroonni quuqama qabdan akkamitti tokko ta'uu dhabne maaltu tokko nu taasisuu dide jettanii warroonni sammuu keessan taphachiistanii ilaaltan. Ammallee du'aa eegadhaa waaqatti amantan kadhadhaa. Waaqatti amantan kadhadhaa ammallee rabbitti amantan kadhaa hundi keessanuu. Gandummaa dhiisaa naannummaa dhiisaan fayyadu. Nun fayyadu nuti tokko. Nun fayyadu nuti tokko tokkummaa. Gandummaa dhiisaa gandummaan naannesinaa. Kun Jimmaa kiingi jedha. Kun Wallaggaa kiingi jedha. Kun Marree kiingi jedha. Kan akkanaa kana jechuudha kaasiif achi nama oofu kanne. Ganaa ganda keessa deebi'ee waa'ee ganda haasaa waa'ee gandummaa. Wanna bu'aa hin qabne wanna faayidaa hin qabne. Wanna bu'aan keessaan argamne.
wanti tokko nama hin taasifne akkasii kana jechuudha. Gandummaa fi naannummaa naannessuu. Ijoon tokkummaa dhabuu inni guddaan gandummaa. Dhiisaa gandummaan hin fayyadu. Dhiisaa naannummaan hin fayyadu homaa. Ganaa ganda keessatti gad deebitee maarree kiingi, maalii kiingi. Achi immoo iddoo biraa immoo gaafa dhaqu immoo Oromoon immoo isa malee hin jiru. Akkatti warra of ilaalutu jira. Warroota Oromummaa ofii kennee Oromummaa nama biraarraa mulqu akka waan namaa kenneetti warroota akkasii kana jechuudha tokko akka hin taane kan jaallatu.